Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin jirtan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan jiru yeroo jaalalaa keenya irraa ta'een keessummaa qabadheen jira keessummaan kiyya maqaa isaa isinitti hima garuu fuulli isaa hin mul'atu qophicha immoo kan isin biraan ga'an mooneet beekisaati namoonni bakka garaagaraa teessanii miidhama keessan akkasumas muudannoo fi muuxannoo keessan nuuf qooduu barbaadan jaalala biyyaa jaalala maatii keessanii ibsachuu barbaadan 8331 irratti yaajaa jettanii nu biraan ga'uu ni dandeessu kallattiidhumaan gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa turtiin keessan aga xumura qophii keenyaatti nu wajjin haa ta'u baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Tole egaa fuula kiyya mul'isuun barbaadu jettee ni maqaa kee natti. Maqaan koo Gammachuu Biraanuu jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Finfinnee. Tole mee maaltu gara qophii yeroo jaalalaa keenyaatti si fide? Yaa'u egaa rakkoo na mudatee ture jechuudha. Jalqaba irratti yaa'u Addis Ababa obboleessa koo biraa asiin dhufee Finfinnee akka tasaa hiriira Muummicha keenyaaf asuma baane waggaa 3 darbee sanee 16 jechuudha. Guyyaa sana inni bakka boombiin dho'ee ture katasaay namoonni bakka baay'ee waan ta'eef kufeeti bakka baay'ee namni irra deemee ture. Bakka sa'anii nama kadeen fuudhee bakka gara inni deemnee bakka yeroo tokko xiqqoo ture lubbuun isaa dabarte jalaayi. Sana gargaaraa ture jechuudha. Obboleessa keessaa naatu si gargaaraa ture. Na bakka isaan booda bakka jireenya koo bakka harkaan kennadheen mana kiraayii yaa'u sana gargaaraa ture durii bakka amma kophaa koo bakka itti fufuu hin dandeenye jammaree jechuudha. Cumarraan bakka mana barnoota galgalaan baradhe jechuudha. Otumaan hojii isaan hojjedhu. Na mucayyoo ittiin wal bare. Na bakka jireenya koo hundaatti min ture jechuudha. Akka namni baay'een itti min ture bakka anaafis obboleessa koo sochichaa ture jechuudha. Jaalalli waan baay'ee aarsaa nama kaffalchiisan. Mee gara jireenya kee dhuunfaatti as deebinaan hiriyaa kee faana akkamitti wal bartanii maaltu moo gargar isin baase? Barnoota galgala baranna waliin kutaadhuma walii baranna. Bakka waggaa 4 waliin dabarse jechuudha. Na waggaa 4 keessatti baay'ee bakka ishiin dammo siqayin taane narra buuste jechuudha. Maal fakkaate naan galu. Guyyaa tokkollee bakka ishiin akka tasaa abbaa faadhaan walitti himnee wanni keenya abbaa faadhaan qabu jettee wanta ishiin natti himte sana guyyaa tokko dabsee sin beeku tokkorkoree sin beeku of kenneen bakka yoo naarellee nan bu'a malee ishitti hin dubba'u. Bakka simjee hin bu'a. Of tasgabbeessin bohi. Mee yeroo baay'ee maal irratti waldhabdu? Waldhabdeen keessan maalidha? Bakka maanchi ani silkii bilbiluu hin danda'u. Wanta tokko bakka ani waan bilbile bichaadha ajaja natti kennama. Ani waan bilbile bichaadha kan ishinoona bilbilti bas adda ani bilbiluu hin danda'u. Bakka baay'een ishii jaaladha. Na cinqa bakka keessi kooyi. Bakka yeroo sana bakka boo'ichaan dabarsa jechuudha. Akka tasaa yoo na bilbilte bichaadha nan ishee argachuu danda'u. Bakka ennaa si barbaade na si argata bicha kanaan hin ta'u naan jetti bakka. Nama dhiba. Namni tokko amma egaa yoo hojii mee maal hojjetti kana nu murteessisuu danda'a. Mi'aati dalagaa maalirratti jirta? Egaa barumsa galgalaati kan isin lamaan keessan osoo barattanii kan wal bartanii sanaan wajjiniin dabarsaatiidha kan turtani.
hojiin illee murteessa. Namni tokko ammamiyyuu hojiin isatti baay'atuyyuu nama tokko naan si bilbilu malee si na argachuu hin dandeessu jechuun hin ulfaata akka kiyyaatti daawwattoonni keenya seeqa waan murteessan isaantu beeka. Mee ati maal hojjetta isheen maal hojjetti? Ani bakka akkuma isin jedhe faabirikaa keessan hojjedha. Warshaa keessa. Ishiin illee hojiin hojjettu yaa'u akkisti ishii bira akkanatti himtatte akkas isaan bira jiraatti malee hojiin hojjettu. Ani bakka ishumaan hojjedhu sana maalaan godhaa seete yeroo reedii ta'een eegaa jechuudha. Misaa koo nyaadhu. Misaa koo sana walittan kuusetan yaachi ganzabicha sana yeroo ishiin naa bilbilte affeeru waan qabuuf keessi koo das hin jawweetta. Yeroo wal argitan yookiin beeku gaana yeroo kam akka ta'u waan hin beekneef misaa koo qursii koo nyaadhu. Kattiin ulee nan kaa ganzabitti jechuudha. Yeroo ishiin na argachuu barbaade ganzabitti sana fuudheen ishii wanta barbaadde affeera. Yeroo tokko tokko immoo akka tasaa wanni hojii addaa yoo saatii ala hojjetan ishii dammoo walitti kuuseen garaan koo waan jaalatu tan wayin carqii tokko waan keessi koon ajaje nan bita. Bakka guyyaa tokko manni beeku akkasitti dabarsaa jiraachuu. Mee waggaa furiidha kan wajjin turtan keessa galtee maatii ishee baruu yookiin bakka isheen jiraattu sana deemtee baru arguudhaaf carraa kana siif hin laanne moo bilbiluma qofaa isaati? Naan eeyyamtu. Maa jechuun naan eeyyamtu unkaan fira dhiisiti akkuma isin jiru silkii bilbiluun waan dandeenyeef ajaja ishii bichaadha. Ajaja ishiitiin ani jiraachaa ture jechuudha. Waan ishii jaaladduuf filannoon qaba ammallee taanaa jechuudha baay'ee bakka wanta tokko natti dhufe ani ishiin jette malee gochuu hin danda'u jechuudha. Maaliif keessa kootti waaqayyoof qaalii galeen ture waan ta'eef ishiin faamilii waan dhabdeef anis sana argu anarra wanta tokko dhabuu akka dhabduun barbaaduun ture jechuudha. Yeroo hundaa bakka namaaf illee misaalii akka taanu naawween ture anaaf dammoo jireenyi koo gara alaatti ba'e jechuudha. Na bakka yeroo barbaade dammoo amma yeroo tokko ana na qoruudhaaf natti fakkaate ay lubbuu koon dabarsaa neentu ani dammoo ishee unkaan lubbuu isheeti wanta tokko bakka yeroo sana kufeen kun sammuu kunniin koon ani ta'eef na hodhame tan fayyadudha. Silkiidhaan naannagee achumatti agaarratti hin kufu akkasumatti hin kufe. Ofin ajjeessa siin jettee? Akkas jechi qaalii kana naannagaa iddoo hojiin jira jechuudha. Akka tasaa darajaa irra hin jiraayyuu achumatti hin kufe namni achumatti lubbuun kun darbaa ture yeroo sana. Kun koo bakka hodhamee tan fayyee. Anna yeroo tokko tokko immoo yoo barbaadde bakka qalabatii biti mana humni naan jette isa dammoo keessi koo wanta hin jirreef gochuu hin danda'u anaaf ani wanta hin qabneef ittiin immoo bakka rakkoo koo sana hin danda'u yoo jedhe wayin dhabuu hin danda'a waan ta'eef ishee jedheetan bakka yeroo hin goona rakkoo hin jiru jedheetan of hooseen deema bakka maaliif wanni sana akka tan jiraadha natu beeka. Guyyaatti yeroo tokko kana koo nyaadde isas nan dhiisayyuudha nan nyaachisu sumayyuu. Manum kaafee isaa ta'u hoteela soo galle ishiin kan maratte malee ani maratuu hin danda'u. Ani isa kana waan seenyu jee hin ta'u. Ishiin jee hin seena. Jaalala moo jibba hin amma kana? Anaaf naan galu. Maaliif namni si jaalatu tokko si akkuma taarsaa isheef kanfaltu hojii ati hojjettu keessaayyuu namoonni gwaadhuma dubbachuudhaaf akka biyya keenyaatti warshaa keessa hojjetan dadhabbii ifaajee guddaadha kan isin qabdan ganama kaastanii akka galgalaatti dhaabbachuun jira boqonnaa malee hojjettee ciree kee dabarsitee laaqana dabarsitee irbaata dabarsitee qarshii walitti kuustee sanaan ishee gammachiisuudhaaf kanatti dhamaatu. Mee isheen maal ishiin ofii isheetii si affeeruudhaaf jireenya fuula duraa si faana haasofti
si affeeruudhaaf eeyyamamtuudha. Mee si affeertee beekti? Ay lekki. Yesus waamtee. Anatu naafferuulee dhiste isuma nani hawusanallee itti naa taatee dasna yaa ture. Sakkasillee argeen beekurra. Jireenya akkuma sin jedhe kana godhinaan jetti. Isa gochuuf dammoo ani jiru bakka hin qabu. Maaliif ay hin qabu otoo hin jeeni anaaf bakka deebinaa dhufu waan beekuufu isa kana keessa koossetan kanan godhaaf jecha ishiidhaaf cammasoo ta'e carkisoo ta'e bakka of leelesseen kanan keessa gochaa jiru malee ani qalabatii amma qubeelaa naabiti jechuun ishee maaliif hime jireenya bultii waliin ijaarrannaa ilmoo godhannaa mana ijaarrannaa waan akkasii karoora fuula duraasii waliin haasoftee kana murteessitanii haasoftanii beektu. Akkasumatti silkiidhumaan bakka yeroo tokko bakka qalabatii imbitii carkis bitii mana qayyarii naan jetti. Ishiin jedhaan bakka keessa goote. Isa gochuuf dammoo nama na gargaaru waan hin qabneef bakka zimmi jedhan keessa goote bakka nan bu'aa taa'e. Baay'ee ulfaata. Maaliif inni guddaan amma jaalala. Jaalalli immoo jaalala faayidaa irratti hundaa'e yoo ta'e isheen nama jaalalaa miti. Mangalwanaaf sas guyyaa tokko bakka annee ishirra argeen beeku. Garuu ani maal fakkaatu guyyaa tokko siin jedhu dhugaa gootiif bakka yeroo silkii ishii dhabe keessi kun na rakkisa na dhiphata bakka charchiin deemee naachittis taa'ee boo'een gala bakka bilbiluu waan hin dandeenyeef ijaanis arguu baadhu somaa mixanaaf garuu sagalee ishii dhabuun barbaadu iyyuu. Jaalalli daangaan qabu nama jaalatte tokkoof immoo dhugaadhuma maaliif boossa siin jechuu hin danda'u garuu isheen akkamitti si hubatteedha. Daawwattoonni keenyas mana isaanii ta'anii yaada isaanii 8331 irratti nu barreessanii akka nuuf kennan abdiin qaba. Maaliif yoo tarii jireenya siin alaa yookiin jaalallee biraa yoo qabaatte yookiin immoo mana ishee beektu taris nama bultii ijaarratte ta'us dandeessi waan ni beektu jiru. Adaadaa kiyya bira hin jiraadha siin jettee malee namni tokko lafaa ka'ee agamiyyuu hojii siin qabdu mana jirti naan jettee baay'ee gaaffii keessa nama galcha. Maaliif yookiin jireenya biraa qabaachuu qabdi. Kana akkasitti himtuuf immoo egaa ishiinis teessee nu hordofuu dandeessi. Tarii yoo carra qabeettii taate. Jaalala nama akkatti ishee jaallatu kana nama akkatti isheef boo'u kana bilbilaan naan bilbiliini ani si bilbiluu malee isayyuu immoo si bilbiluudhaaf fedhii hin qabdu. Tarii nama faana yoo jiraatte yoo jireenya biraa qabaatte nan wanta ishee daangessu jira jedhee yaadu. Mee akkas jaalattu sitti himti? Sin jaaladha sin jette amma yeroo bilbila waliin haasoftan miira akkamii ishee raawwatta? Ana bichaadha kan ibsatu malee guyyaa tokko sin jaaladhettee hin beektu. Waan jettu bakka maaliif waan akkas jechuun jaallu naan jetti dursiteetuma. Anaaf naan galu ani keessa koo kan jiru sana ishii ibsaan malee na jaalattus na jibbitus ani yaadu ani kan koo keessa koo kan jirudha ishiidhaaf bakka maan koostiinis ta'u bakka yeroo natti wanta hin taanellee dubbatte ishii jedheen of biteen ishiif wanta qaalii yaraan dubbaddusi bakka ishii jedheetan of humna olna bakka maan koollee akkan boonye barbaaddi ani dammoo bakka keessi koo nan orku bakka na dida humna koo ol waan na ta'utti bakka zim jedheen ilaala utuma ilaaluu maan koo bakka akkuma bishaanii yaa'anarra maaf akkas gootanaan jetti garuu akkas anaaf dammoo natti dhiyaattee rakkoo koollee nan gorsitu natti lolti malee nan gorsitu akka dadhabbitti na ilaalti beekta.
Mee amma sa'a kana maalirra jirtu? Akkuma ammaa kanatti jirtamoo adda baateetta? Bakka akkuma sinjee amma ji'a tokko wayii ta'e bakka silkiidhumaan bilbilee jechuudha rakkoon. Haa ta'u jedheen akkasuma bakka nafsiin koo amma ba'utti jireenya soonatti hafellee akkuma ishiitti tole attaasis bakka itti hafuftu ani garuu yaa Waaqayyo amma lubbuun koo dabartutti malee jireenya akka namaa jiraadhee hawwiis hin qabu tasfaas hin qabu maaliif baay'ee miidhameera. Jireenya koos akka tan jiraadhu itti meera ishiitti dammoo baaseen immoo kanan gochaa tureyyuu silkichaan bilbilee bakka akka tasaa jechuudha. Carqii caammaa wayiitti bakka keessi koo yeroo baay'ee carqii wanni sana bituufillee yeroo ammamii akkanatti fudhate anatu beeka ganzaba sana kuuseetan malee yeroo tokko baasee bituu hin danda'u akkuma hin jee bakka wayini hirbaata koos guyyaa tokko dhiise keessi koo bakka ishiidhaaf falmii ta'e naan jedha waan ta'eef isaan bite isumallee akka keessi koo barbaadutti kennineef jechuudha. Akka nama suuqiidhaa biteetti mangadiitti na waamteetti ittiin kenne girii ani otoo ishiin hin beekin das akka ishii jedhu oddoo barbaadetti waameen affeeruun barbaadeen ture. Kanuma si faana mul'attee yeroo siif kennuudhaaf ayyamamtuu miti? Bakka yeroo barbaadde akkuma sinjii yeroo barbaadde silkiyaa iddoo akkasitti kootu wayiin naa fidee hojjette bichaadha kan naa ta'u na bakka itti kenneen ishee deebi'ee biraa deebi'ee kaza bakka wanni sun carqiin tokko natti patinaan jette naan aaree natti dhaga'ame deebi'u dammoo oddoon bitee akka deebi'e natti maniiru. Isa itti bakka yeroodhaaf silkicha aga'uus hin barbaadan cufeeta deebiseen bilbile naan kaasne na deebiseen bilbile yeroo lamaan bilbile bakka kana bilookii goote jechuudha silkii koo. Ergasii deebite? Bilookii goote bakka kanuma bakka dhumni keessan san ta'e? Bakka kanuma balleessaan koos kanuma bilookii galchite silkii koo bakka ishee hojicha satu manjee qabuun jira amma barnoota koos darajaa laalee gadi bu'een jira bakka amma beektaa ji'atti guyyaa tokko lamaan gala. Kutaa barnoota? Naannoo qayyaranii yaa mana barumsaas itti fagaate waan ta'eef qayyarte sammaatoo ta'ee alaalumatti illee argeen galaan ture amma bakka mana barnooticha qayyarte arguu hin danda'u jechuudha bakka alaalumatti illee dhaabadhee arguudhaaf tarii carraa argachuu dandeessa jechuu barbaadeeni mee galiin ati warshaa keessan hojjedhattee jirta sanaan magaalaa Finfinnee jiraattaa jireenyi magaalaa Finfinnee immoo baay'ee ulfaataadhaan galiin ati argatta gam 2,500 bakka sarraa kukkutaniiti እንግዲህ amma 2,000 naga qaba mana dammo 2,000 kafala ani raaftee kana inja jechuudha. Baay'ee dhugaa ulfaata jireenya Finfinneetti mana kiraa miila kootiin an deeman tiraanspoortii siin xaqqabu maaliif danda'u birri waan ta'eef. Biyya sadarkaa barnoota keetii amma kutaa meeqaffaadha? Amma kutaa edelee waan ta'eef kutaa isa dhufu kutaa 12tti darba xirriirra jechuudha. Kutaa 19 ji'a waggaa 3 namatti fudhata idileesitti waan hin baranneefu kutaa 11 dammoo waggaa tokko walakkaadha. Amma isa dhufu kana gara 12tti darba. Namni nama jaalatu faayidaa hin barbaadu. Rakkina keetti himtee bu'aa bayii dabarsitee himtee osoo kana beektu sababa gaafa godhattee sababa huccuu ati bittee fi huccuun sun ishee qabeen sababa godhattee si cufteetti yoo ta'e durmaaniyyuu faayidaa sirraa barbaadaa turte malee sirraa fayyadamaa turte malee jaalalas jaalattee miti. Ati garuu jaalala dhugaatiif isheef laachaa turte. Ammas isheedhaaf bu'aa jirta.
An gama kooti osoo guutuu waan guutuutti isheerraa abdii kutattee jireenya kee fuuldura osoo gaggeessite barnoota keetti osoo cimteen si gorsa. Uummanni Oromoo uummanni bal'aas jira akkasi gargaaraan abdiin qaba. Lakkoofsi bilbila kee kaa'ame eeyyamamaadha. Lakkoofsa bilbila keenya daawwattoonni keenya si haa gargaaranii yaadaanis si haa gorsanii maaliif hundumtuu mana taa'ee si daawwata waan ta'eef ati jabaattee fuula duraatti jireenya kee akka gaggeessitu akkasi gorsanis yaadaanis akkasi cinaa dhaabbatan abdiin qaba. Lakkoofsa bilbila kanaatiin daawwattoonni keenya bilbilanis si quunnamuuni jabaadhu of jabeesse. Galatooma. Eeyyamamaa taate istiidoo keenyatti waan argamteef guddaa galatoome. Anis baay'een sin galateeffadha. Uummata kootii waan wal naqunnasiiftaniif waaqayyo sin kabachu. Galatooma ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin turtan yeroo jaalalaati. Qophii yeroo jaalalaa keenya har'aatiin egaa miidhamaan keenya yaada isaa nutti himeetiidha kan inni jiru. Jireenya isaa keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsaa akka jiruu fi miidhamaa akka jirudha. Gama tokko jaalalaanii gama tokko immoo maatii hin qabu. Baay'ee harka qalleessaa mindaa guyyaan argatus nutti himeetiidha kan jiru. Egaa uummanni Oromoo akkasa gargaartan akka cinaa dhaabattan yaadaanis akkasa jajjabeeffatan abdiin qaba. Yeroo keessan ulaattanii agammaatti waan wajjiniin turtaniif guddaa galatoo waan jedha. Isinis bakkee garaagaraa teessanii kan qophii kan hordofaatiin jirtan muuxannoo fi mudannoo keessan kanneen nu qooduu barbaadan warreen jaalalaan miidhamtan kan milkooftanis akkasumas jaalala maatii keessanii ibsachuu barbaadan 8331 irratti yaajaa jettanii barreessuudhaan qophii keenya irratti affeeramuu ni dandeessu. Agammaatti waan faana turtaniif galatoomaa aga torbanitti nagaan